Hayyee tun paartii lammaffaadha. Viidiyoon ni dheeratte waan ta'eef makiinaan fidanii immoo makiinaa tanarra yaane walirratti nu cafaqanii doolfiin kana keessa doolfiin nama 18 fuudhu kana nama 28 keessan nu guuranii achirraa baardaar nu geessan. Maali baardaaruma keessa taate mana shiishaa wayii nu geessan. Amma mana shiishaa wayii sanitti ati akka nama kastamara shiishaa dhuguu dhufeetti kastamara shiishaa dhuguu dhufeetti atteenyaa baska achitti xiqqoo firiidama wayii arganne jarriniis akka duraaniitti baska birrii nuti wayiin nuu bitaa jennu kana nyaachuu xiqqoo ni qallise. Maaliif haadha mana shiishaa sanitti ni hakannanna deebiin maasii yoo isaan waa jajjaan poolisallee itti haamuu dandeenya waan taateef yeroo san yoo qabamnellee nurra jaratti irra hamtuudha waan taateef jarriniis ni beekasanii akkasitti ture jechuudha. Sana booda achi gizee torbaan tokko akkana teenya amma baardaaruma keessa torbaan lama akkana teenya guyyaa 15 akkana teenya baardaaruma keessa osoo bikka kanaa kanan nu jijjiiranii achirraa amma mana shiishaa sanirraa ganama baanee osuma Suudaan seenuudhaaf amma Suudaan seenuufillee ganaa baskaa guyyaa tokko yaana yoo akkam xiqqaate Suudaan seenuudhaaf yoo karaa daarekti yaane warri karaa san deemtan yoona ni beeytan ta'a. Laa harmaacoo bikka jaanitti poolis xaabiyaa wayiitu karaarra jira. Lakkaa namaa tokko nama makiinaan takka makiinaa lama kabiraallee bikka biraatii fidani. Laa makiinuma nama 28 kana nama bikka biraatii nu ida'anii akkuma nama baskaanii jiramii nama fe'amee karaa wantaa deemaa jiruu seeraan ni jiramii akka tasaafaariitti nu fe'anii seerumaan osoo baardaar irraa baanee yaa'aa jirru bikka sanitti namni dura akka baanee turre namni himee turre na fakkaata. Jarri filaash kana nyaachifatee karaarra makiinaa tana dadhaabee nu eege nu dura yaa'u jira. Makiinaa nan keessa jiruutu dura deemu jira. Awoo namichi baskaa shufeertichi mucaa dargaggeessa beeyta ijoolluma akka teenyaa shabaaba tana hedduu takka oofa mucaan nama akka ajaa'ibaa oofu makiinaa tana qilleensarra oofa mucaani igizeechi ga'u bahuudhaaf hedduu takka mokkore mucaan akka nama dhaabuu godhee igizee inni bahuudhaaf mokkoru makiinaa birallee dabarfate tokko nyaachifateetuma kiyyaan san Guraageelleedha Mahammad Jaaniini ijoollee Finfinnee tana garuu akka waan baardaari guddatee eegas booda xiqqoo namni ichi keessaa garaa nuu laafaa ture isaa ture gommaa kana keessa godhe makiinaa tana baska achumaanii qabanii namichaas nuus mana hidhaa bar kateefiin akkana funyaan keessa utaaltee funyaan keessa seentu kana ol nu naqan nu qabaniiti. Amma jarri warri baskaa beerri wantaa hundi xaabiyaan san akka tokkotti ganda keessa baskaa namni nama laaluu dhufe hundi baskaa baardaar sanitti keessaafuu bikkaa nuti itti hidhamne san baardaaruma ta'e baardaar irraa akkana baateeti kara Suudaa yeroo deemtu nama akka keenyaa kana jarri agaraniitu hin beekani baskaa biyyi guutuun baatee baskaa nuti hedduu takka rifanne akka nama waa yakka biraa balleessee tokkotti hedduu takka rifanne. Uummanni maantana namitti wayiitu jira namittiin poolisa nama guddaadha garuu haadha namoo akka dargaggeessa akka keenyaa kana qabu
yaa haadha tiyya maal taatanii biyya dhiiftanii haatan maarree maal jettee baskaa keessaa funu warra afaan illee xiqqoon ta'e jechuu kana nutti dubbatte yeroo san masxaaqaa kaampaanii chaayinaa wayitiin dalagaa ture. Masxaaqaan san boodallee irra na fayyade. Isa deemtanii baskaa akkanaa maal biyya maal gootanii akkana deemtanii waan akkasii kisi akkasii nurra banuu fedhanii nuyi taatu fuulli keenya haaree yakka akkasiitillee yoo nurratti wanta jaan nama isin oofu himaa nuun jaan yookaan nama isin oofamu hin himne taate isin gad hin dhiifne. Nuti hin beeknu an akka nama tokkootti masxaaqaa hojiitiin qaba. Biyya tiyya deemee baruu allammii Itoophiyaa tokko biyya tiyya deemee baruu mirgaan qaba. Maarree maal jennee nuti namni hangi wantaa tokko waan akkasii wanta jenne masxaaqaa sanillee niin qaba akkumaan isiniin jee. Boodarra guyyaa meeqa eegachi keessa turre booda nama tokko namni akka gaafa san akka galataatti namoota hangachii hidhame san biraa namni galata qabu maatii Yaasiin Nuurooti. Waan kana yeroo hin jiru namni tokko laasoba wanni kun jechuullee dandeessan. Garuu wallaa obboleessi Yaasiin Nuuruu san hanga baskaa nutichirraa baanee makiinaallee irra korree baskaa wanta hin jeenitti nama hedduu takka nuuf dhimmamaa ture. Baskaa nyaata kana asrii tana maal godhanii baskaa nyaata isaanii santu xiqqoo namaan taane malee gizee jarri obboleessi Yaasiin san faan nuufidan xiqqoo wayyaadha. Baskaa yeroo takka hawaasninis ni jiramii mana hidhaa san nyaanni hin jiru. Hawaasa kana akka waan hawaasni kun kaanii jiramii hawaasni naannoo tokko wanti qabamii maali hawaasnummaan naannoo hundaatu akka afooshaatti qabamii akkasuma kaan hubaddate. Baskaa alaa baskaa wantiin kun maali aayyoleen tun alaa biddeena kana barbaree tana dhuubanii biddeena kana hojjan yeroo sanitti an xiqqoo waan nama guggubaa tana nyaachuullee hin jaaladhu. Baskaa kana gizee nyaanne garaan bel na ta'uu eegale. Ati baskaa waan ifiin jiraachisu takka akka lubbuun si keessaan baananii jiramii yeroo obboleessi Yaasiin san hin finne sanuma saniin xiqqoo nyaadhee firraa xiqqeessee faa akkasin rafna turre. Baskaa osuma akkasii achi torbaan guyyaa 18 akkana turre. Nuti gad isin dhiifnaa garuu tiraanispoortii waan ilaa Addis Ababaa maali immigireeshina isin geessinu waciin isinirraa maal waan jaamu takka kaasan wanni san dirqama akka taate nutti himan. Boodarra Somaalee hanga takka ni bubbuufachiisan ni ergachiisan maallaqa waan tiraanispoortiiti. Akkasi baskaa sana booda waan nama hafe an gaafa yeroo sanitti hin beeku an silkii warraatuun qabu hin jeenan. Silkii warraatuun qabu boombe hin beeku hin jeenan. Akkas jennaan baskaa warra hanga hin qabne abbaa makiinaa baskaa namicha duraan makiinaan ofii deemu lamaan abbaa makiinaatiin dirqama nama kanallee fuutee wanta geessuu qabdaa jaaniin maali ilaa immigireeshina geessuu qabdaa jaaniiniiti namichallee dirqamarra kaayan abbaa makiinaa. Yeroo kana namichi makiinaa lama kireeysanii abbaan makiinaa jechuudha birrii jarriniis waan namarraa bubbuusan
itti dabalanii na fakkaata makiinaa lama qixqixii kana fidanii akka nuti achi horiineen baafanne qixqixii kana wanti ol galchanii poolisaan akka nama shiftaan biyya seenee kanatti qixqixii kana ol nu guuranii poolisa hulaarra kaayanii achirra ilaa immigireeshina Addis Ababaa nu fidanii yeroo achi nu fidan bas kaanii jirami namni tokko ni bade Somaalonni tokko maaliif dubbiin jaratti hamtuudha nulleerra nuttillee hamtuu taateetuma jaratti nu caala hamtu maaliif jarri nu hundaanu wakkilinnaa fidadhaa jaaniini anaa fi namni sadii hin qabnu ennee wakkilinnaa ni yaadadda namicha tokkoon nu ta'e nama poolis xaabiyaa laga maali ganda qoree ture akkana abalu ni beeytanii jee anniin beekaan jeeni dhuguma nama inni joosan niin beeka saba sanitti ijoolleen namni sadeen sanillee baanee nyaatallee nuu fide namni san nyaatallee nuu fidee ichi nyaannee baska maal jennee fafarramne amma booda akkatti hin deebine jee baskaa namichi akkanaa maal dalee damminaa min jee akkanaan jeeni mastaaqaallee ittiin garsiise allakkii akkana biyyaa bahuu nama biyyaa bahuu miti ayyoo ooftanii daangaarra geessitanillee nama biyya gallakkisee deemuu miti jeeni akkasitti ni jirami gannu dhiisani akkasi jechaane karaa Itoophiyaa lammaffaan ammallee achirraa kee isinirraa hin gabaabsa viidiyoon dheerachaa jirti baane Itoophiyaa irraa ammallee lammaffaa deebi'ee karaa Finfinnee ol deebi'ee dirridhaa dhaqee karaa Finfinnee ol deebi'ee yeroo kana kophaatiyyaan deeme yeroo kana achirraan aboo Suudaan kanarratti gannu naqanii ammallee maraa kananillee hin qabamne Suudaan irra gannu naqanii ichi Suudaan halkan miilaan seenne achirraa Suudaan bikka baadiyyaa wayi bikka Hajar maali baadiyyaa wayi ta Hajar jaaniiniitu jira namni Suudaan turtamme yoo nani beeytan taa dhageeysan taa yoon beeyne namni Itoophiyaa achi dhaqu natti hin fakkaatu Eertiraa fa'aa taate malee achi nu geeysan baadiyyaa san nu geeysanii amma warra Eertiraa kanaa jira warra Eertiraatiif warra Itoophiyaa kanaa hedduun jiraan akka carraa Somaalee wajjin hin deeme achi xiqqoo nu bubbulchanii amma achirraa nu fi'anii kara Liibiyaa ammaan tanachi hanga baatii takka moo akkana teenyee kara Liibiyaa nu fi'an amma dubbiin tiyya baskaatii bikki hamtuun amma asitti eegaluu deemti istooriin tiyya seenaan tiyya bikkiniin an itti baskaa yeroon amma biyya namaa tanatti beeytaa waan hedduutu wanta jaa hedduu jira wanni abdii si kutachiisaa qabsoon jireenyaa kun hedduutu jira yerooniif hin baskaa waa hedduu baskaa wanta jee sanii yaadadhaani baskaa sun anaaf akka ni jirami waan na jajjabeessurraa takka turte seenaan tiyya achirraa eegalte sanii amma achirraa barahaa Liibiyaa tana keessa kaan emma namaa makiinaa takkarra toora nuti walumaa gala makiinaa lamaan baane makiinaa lama makiinaan takka barahaa keessa nu dhufte nama 90 akkana turre yoon dogongoruu baadde makiinaa guddaa san irratti nu fe'ani achirraa guyyaa 4 gizee deemnu Somaaleen tun baskaate Somaalee Jabuutii tanaa wajjin deemne wallaahi nama deemulleete taariba nama ganaa an taariba garuu namaan dhaamu nama niin deema jee akka carraa haruma gabaabaa ni jirami namni keenya amnaa waan imaltuudhaa wallaahi nama Somaalee wajji deemuu namaan dhaamu
kana foobiyaa jaraa qabaaddeetii miti wallaahi hedduu takka bas kaanii jirami dhumnee turre nuti anilleen akka kiyyatti bas kaa hinafu ture garuu guyyuma kiyyaatuun ga'ine akkas ture karattiin isinii deebi'a bikaan irra jirurra jechuufi achirraa amma guyyaa afur gizee deemnu jarri bishaan kana fuulaan dhiqata gannan naqa dhalaan jiraatis bishaan kana akka nama mana jiruutti saabuna kana boorsaa keessa yaatiin dhalaan jira dhalaa gurguddoo suudii irraa galte tana jarri bishaan kana fuulaan dhiqata maal jaa baskaa saboo suudaantichi baskaa raddaati wayi makiinaa irratti nama kana eeguutu ture raashina kanaas akka bineensaa irraa eega jara baskaati bishaan kanaas aboo bishaan ganaa karaan nuwa bajjee kadhata suudaantichi jarri waa takkan dhageen baskaati gisee guyyaa afur deemne ati maangoo kanaas jarri maasii re'ee suudaanii tana namni beeytanni jirtanii jarri maasii guyyaa kana gisee yaa oolle laaqanne kun hin jiru galgala kana re'ee tana jarri wanti keessatti maali makiinaa keessatti bas kaa jarri ni raashinaas makiinaa keessatti deemanii re'ee tana wanti faa godhanii bas kaa kana nukkannaa turan osoo suudaan irraan fagaatini deebi maasii wanni isaan sikkannan buskuta ekispaarte kana amma kanaan namni gisee guyyaa afur deemu namni lallaafachuu eegale namni tokko lafa dhadha'u eegale ansaniifu kophaatiyyaan deema namni na beeku hin jiru garuu mucaasan rabbi rahmataa godhuufi ijoollee ganda garaadaa ture masgiida shee habiib bira naan jee yoon dogongoruu baadde barri isaa bara dheeraadhaan illee eegaan biyyarraa wanta jee tuqee bubbuleen jira amma waan seenaa waggaa 10 duraatiin isiniimu jira waan kana waan ammaatii miti akkasii naan jee mucaan yeroo guyyaa afur deemnee lallaafannee illee turre lakkooysa warra keessanii hagizee liibiyaa dheeytan birrii ittiin buustan barreessaa jaaniiti mucaa sanitti qalama kanna mucaa santu barreessaa ture akkam naan jee mucaan sana rabbi rahmataa godhuufi annamallee mucaa san boodaan jibbe namni gaarii yoo ta'e namni akka mucaa sanii gaari'an kajiru yoo jiraate namallee faarsu osoo hin taane saahiba kiyya kadur tokko ture nama bas ka amalaan illee hedduu takka walii gallu nama rakkoolee walii hubannu mucaan san akkam naan jee ture namni gaariin hin turu namni maasii waan ta'uu deemu takka dura beekaan san mucaa san irra naa galte akkam naan jee yoonan du'e warra keenyatti himii silkii warra keenyaa tanaa jee silkii warra isaaniillee na dura qabee dubbisiisan muqqabadhu naan jee ta warra keenyaallee yeroo san obboleessa kiyyaa ture ta obboleessa kiyyaatiin achirra barreessee ture tana qabadhu naan jee anilleen akkas jeenii baskaa barreessee silkii nama kanneechirraa yaanemma gizeechirraa yaanee guyyaa tokko kana guyyaa lama yaane nuti karaan hedduu takkaan guyyaa torba akkana deemeetiin anjalaa karan na dhiisanii na biraa deemani toora guyyaa 8 moo guyyaa 8 moo akkana deeman karaan sun angas dheerate maaliif warra nama qabu kanaatu shiftoota kanaa karan maal jee makiinaan tun karaanis hamaa ture xiqqoo sansaniif karaa kana xiqqoo amni ni dheeratte taarimni ni dheerate jechuu barbaadeeti akkasitti mucaan gizee baskaati guyyaa shanaffaa deemnee baskaa makiinaa irraa kofe an guyyaa tokkoffaa guyyaa shanaffaa deemnee gizeenii fi jaaffaa eegallu namni baskaa hedduu dhume warri somaalonni akkasitti bishaanii fi maal sharaaboon teechaa turan mucaa Itoophiyaa tokko ni yaadadha ijoollee Addis Ababaati saarisi naan jee mucaan san hedduu takka baskaa nama wanta nama garaa na nyaata irraa tokko Somaaleen akka wanta tumaa turte mucaa san
bassoota Suudaan irraa wanti kana qaba saniif hedduu takka tumaa turan makiinaa irratti. Garaallee opereeshinaan qaba akkana maal jee nagarsiisee ture. Gaggabaallee ture gisee inni gaggabellee an hedduu garaa baska akkasitti gara jabeenya kanan qabu hanga wantaatti gisee inni gaggabellee baska nama ifirra kaayee bishaan irra naqee maal jee akkasii waliin rakkachaa ture tokko. Guyyaa shanaffaa gisee finnu inni san na biraa du'e. Ni du'e gisee isa san du'e baska biyyeer kumbula wanti kumbula maa Itoophiyaatti isa kumbula maalii jaaniin aboo yaadadduan kumbula maalii akka jaaniin warri beeytan ni beeytan. Kumbula namaa kannan tokko jira kumbuluma san irra kaanii ashawwaa tan irra deebisan. Imimmaan kun karasanii na dhufanii baska hedduu takka imimmaan kun wantarraa na dhufaniitiin baskaanii jirami boo'ee nama kiristaanaati yaa Rabbi biyya irraa salphisi jeen irra dhaabbadeen du'aa isaallee baska akkasitti namni wanta godhe ijoollee eltiraat ture warra kiristaanaa jechuufi akkasi baska akka aadaa akka amantii isaaniitti irra salaatanii mucaasan akkasuma jaammii biraa deemne yeroo sanitti lallaafne bishaaniis finne baskaati bishaan Suudaanii qofaaf jiirkaana keessa jiru bishaan Gaazaati. Bishaan kana sikkannan bishaan kun daraniitti sidhee boo'isa baska lafti aduun belbela kana baska anamma duruun wanta jechuu eegale. Wanni kun saalfiillee hin qabnu namni tokko baska fincaanitti fiitii fi maal kana wanta jechaa turre. Sana booda baska an bishaan jarri wanta jiru sana akkamiin godhu eegale. Somaalonni boodarraan waan hin kophaati yeteef waan sanillee baska na dhoorkaniin na dura fayyadamaa turan maaliif isaan waan hedduu ta'aniif sanirratti baska walillee an kanumaan kophaati yaasan harkan kannuun ture. Jarallee baska booksiidhaan kanuma laafaa sanii wal lolaa ture. Bishaan kana jiirkaana kana keessatti carqii darbineeti makiinaatiin deemaa jirti waan ta'eef jiirkaanni kun dheera jiirkaana Suudaanii tokko namni beeytanii jiirkaana san keessa carqii darbinee carqii tana xuuxaa turre. Mucaan dirreedhaa hagandee kaniin jiru kun absee jaaniini Abdusalaam yookaan absee jaaniini ijoollee gandeeti makiinaarraa duudaan lafa bu'ee makiinaan biraa wanteettee turte. Iyyinee baska makiinaa dhaabne mucaan hedduu takka baska wanta jee duuda kanaan akkasin lafa bu'e fuunee makiinaarra kaanii warri Suudaanii kun akkasitti deemne angizeenii fi deemne isa booda baska anilleen hedduu takkaan laafe niin gaggabaan ture ifii wallaala baska eegaan baska wanta jee duu isaa natti himee ture mucaan tokko wajji deemanii jira barabseen akkanaa du'e naan jedhana laafeetiin jira sani waliin baska daran hamileen wanta nettee namni waliin deemtu takka akkas waliin jettee narra jabaa ture kana gizeen wanta jees baska na qabaa ture isa ture du'e yeroo inni duu baska hedduu takka wanta ettee turte baska ni jirami. Sana booda baska anis dadhabeen ture yeroo meeqa baska makiinaa tanarraa mala kamiin fayyadamuu ture. Suudaaniin tun baska gizee ati makiinaarraa kuftee gaggabdee keessaafuu maal jette bishaan sirran naqan. Bishaan san akkanarran naqaniif uleedhaan situman garuu bishaan san sirran naqanii. Bishaan san akkanarran naqaniituma uluma sanillee taatu akkana dhawanii jiruudha maali jiraachuudhaaf fallinii nan qabu san qofa. Gizee isaan makiinaa dhaaban makiinaarraa baska akka nama wantaatti garrarree akkasitti kufuu sun dirqama na taate akkasiin godhaa ture. Boodarra bishaanuma sanarra naqanii wanta godhan baska marraa lama caljeen wallaahi kaniin wanta jechuun jenne baska marraa lama kaniin beeku jecha kaniin dhaga'u
kumbula wayii biyyee hashawwaa haadhanii biyyee wayii narratti haruudhaaf boolla keessa akkana ganna kaaniin munyuuqachuu kiyya na agarraa mucaan gandeessan ijoolleen nama lama ni dhagee ja'anii makiinaarra na deebisan yeroo lama kaniin yaadadhu. Jira akkasittichi keessan na wanta godhuudhaaf. Baskaa sana boodaan deebi'e. Sana booda achirraa guyyaa meeqa deemnee baskaa bikka wayiitti laaffadheen jiraan. Waa takka baskaa wayii dhuguudhaas nyaachuudhaas dhaabeen jira. Ijoollee wayiitu jira Ugaandaadha ijoolleen sani. Waan dhugan kana wanti wayii kana nan naqaa turan qoshoroo waan kana dhuubanii nan naqaa turan zabaadii kana bikka wayiitti osumaan akkasitti makiinaarraa kufuu maal jedhu achi giseen dhufu ichitti baskaa hanga guyyaa tokko guyyaa guutuu achi oolanii baskaa akkasitti waan dhugamuu fi waan silaa nyaatan kana baxaabbatanii nan naqanii maal godhanii ati baskaa akkasitti beeyfachuu hin dandeenyanii hedduu takka baskaa guyyaa torba guutuu nama qoonqoodhaa fi bishaaniin goddaame guyyaa tokkotti dandamachuun hedduu ulfaata. Anachi dura baskaa wanti kanallee dilas akkasitti rakkoo tanallee kanumaan barahaa keessallee ture karaa dawwallee namni beeku ni beeka. Kan akkasitti ture rakkoo san hin agarre baskaa akkasitti na laalanii ni hundage waan xiqqoo hundage baskaa yeraadha yeroo sanitti mucaa Somaalee wayiiti wajji mucaa san ni yaadadda mucaan narra jabaalle xiqqoo waan dhugamuu fi kanaa isaan nan naqaa ture. Mucaan sun ijoollee Moyyaaleeti garuu Somaaleedha. Guyyaa akkasii oollee inni kan narra jabaa jajjabaadhu naan jaaniin dhage an afaan Somaalee hinaase tokko niin dubbadha garuu niin dhage waan jaanu dhibbatti jajjabaadhu baskaa maal minaan jaa afaan Amaaraa kanallee ni caccabsa aayizoo naan jechaa ture. Boodarra rabbi rahmataa godhuu fi sana booda ammallee abdii akkaan hin hafne hin dhageeme anilleen akkaan isatti aanu. Sana booda akkam naan jechaa ture xiqqoon aara fudhadha booda dhabe. Akkam naan jechaa ture sana booda akkam naan jechaa ture jajjabaadhu baskaa akka namaa reemnaa minnaan jechaa ture waan dhugamu kanallee baskaa maal jechaa ture namitti bikka wayii mukaa qoree wayii guddoo takkaa jira aara jala fudhatan maatii wayii biratti jecha maatii chaadu wayii biratti namni san akka nama markaza wayii qabu ijoollee waa barsiisa. Chaadii kana garuu chaadii gurraachaa miti araba akka waan Yamanii kana fakkaata namichi. Haati mana isa sanii waan mukaa qoricha aadaa kana fiddee nanneeyxe galgala ta mucaa hin finne ta mucaatiin fixa dure mucaan du'ee galgala xiqqoo anis guyyaa waan natti nannaqansanii wajjin xiqqoo bayyanadheen akka baskaa nama hirriibaa ka'e tokkotti ni jirami ol ka'uu hin danda'u garuu akkanatti xiqqoo garagaluu ni danda'a garagaluu eegale mucaa gizeeniifiin akkana wal bira nu ciibsanii deemanii hashawwuma tana keessaa gizeeniifiin mucaa akkanatti garagalee laalu mucaa hafuurri hin jiru mucaan kutee jira. Ati nama sirra jabaa tokko keessi biraa kuta gizee agarte sin dhageema. Baskaa an duraanis abdii kuteen jira. Imimmaan kun bikkumaan ciisutti kanatti narra yaa'aa turani. Baskaa jarri ijoolleen namicha sanii nama sadi akkana warri mucaan makiinaa fidee ijoollee nama lama akkana fidee kumbula wayii kanuma inni irra ciisuun akkana maranii makiinaarra kaayanii baskaa wanti wayiitiis fidanii carqi wayii fidanii
Baska akkasi kuchiisan mucaasan halkan keessa baskaati gizee wantaa kana sana booda baskaan achi hanga wanti na guuranii